Ashamaa kafuunee jirra jirtu nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif yaa baay'atu hordoftoota YouTube chaanaal kiyyaa warroonni chaanaalii kana sabiskiraayibii laayif gochuutiin maatii chaanaalii kanaa taatanii irratti hirmaachaa jirtanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma warri chaanaalii kanaa miseensa yookiin maatii ta'uudhaa barbaaddanii isinis laayik godhaa sabiskiraayib godhaatii irratti hirmaadhaa isiniin jechuun barbaada. Tolee viidiyoo darbe irratti wantan isin biraan ga'ee warri irratti hirmaachaatii turtanii hirmaannaan keessan akkuma jirutti itti haafufu garuu yeroo seentanii ilaaltaniitii baatanitti viidiyoo laayik godhaa hamma dhumaatti illee dhaggeeffadhaa. Achi keessa wanti isiniif ta'u tokko lama argachuun keessa waan manoollee waan ta'eef achumaanis sheer gochuun hiriyoota keessan biroo biraatiin ga'a. Gaaffis yoo ta'e yaada Komisyoon irraatii qabattanii koomentii irratti barreessuu hin dagatiina. Yoo koomiin irraa qabattan sirreessuu yookiin of sirreessuutiin danda'a. Gaaffii yoo ta'e immoo hamma hin danda'e deebisuutiin yaala jechuudha. Kanaaf walirraa baruu wal barsiisuu jechuun isuma kanadha malee wanti biraan hin jiru. Deeggarsa yookiin wal gargaarsa inni jedhamu immoo namni lama galee seenii viidiyoo kana laalee ba'a yoo ta'e viiwurii lama qaba yoo ta'e laayikiinis lama yoo ta'e deeggarsisuma kanadha malee wanti biraan hin jiru. Kanaaf ammas irra deebii warri seentanii ilaaltanii baatanii chaanaalii nama kamillee jechuudha kan duuba osoo hin taane laayik waliif godhaa wal jajjabeessaa. Wanta beektan immoo koomentii irratti waliif barreessaa isiniin jedha. Gargaarsi kanumadha, deeggarsi kanumadha. Kanaaf callistanii hin bayina. Maaliif akka seentan yeroo keessan gubdanii viidiyoo tokko gaafa ilaaltanii waas irraatii barattu waas immoo wanta taasifdaniif wanta dinqisiifattan achi keessa jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf laayikii godhaa, nama sanallee jajjabeessaa. Hirmaannaan keessan baay'ee namatti tola. Ammas akkasumaan itti hafuuf akkasuma ijoollee baay'een YouTube chaanaalii dhuunfaa isaaniitii banatanii irratti hojjechuudhaaf jedhu wanta isaan irratti hojjechaa jiran hundumaa irratti jajjabeessaa sabiskiraayib godhaa fi laayik godhaa fi deeggarsa qabdaniin bira dhaabbadhaa. Warri laayikii sabiskiraabii namaaf gootanii boodarra deebitanii nama jalaatii fudhattan immoo dhiisaa. Inni kun gaarummaa hin qabu. Warri musliimaa rabbiin keessa sinirraatiin jaallatu, warri kiristaanaa immoo waaqayyo waan akkasii namarraa hin jaallatu. Inni kennee waan hin fudhanneef nutis kennine gaafa fudhanne fuula waaqa duratti kun wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Wanta namatti hin tolledha jechuudha. Kanaaf akkasiin godhiinaa maleeffannaa akkasii hin qabaatiina. Ormallee diinota keenyallee nu gammachiisinaa, nu jajjabeessaa, wal jajjabeessaa. Chaaneen nama gaafa seentanii yoo namni suni wanta nama jibbisiisu, wanta nama ceephaasisu aadaaf safuu keenyatti kan bu'u yoo ta'e koomentii masana irratti barreessitanii fi yaalammii akka kanatti hin godhin, akka kanatti hin dubbatiin. Nu safuu qabna, nuti aadaa qabna, nuti duudhaa qabna jettanii gorsuutii qabdu malee laayikii irraa fudhachuu, sabiskiraabii gochuu dhiisuu, an sabiskiraayib gochuu fi wal darbachuu, wal ceepha'uu, suura walii fuutanii ol gootanii gadi gootanii miidiyaa irratti gaafa yoo wal gadhiifne inni kun jaalala jidduu keenyatti noomuu tokkummaan illee hin dhufu. Akkasuma ta'u jennu lafa kanarraatii deemna seenaa malees seenaa nama hin qabne taanee argamna jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo sagantaa biraa qopheeffadhee ture garuu barfadhee gara keessanitti dhufaatiin jira. Kilooriksii yookiin barakiinasa jedhamuuti waan ta'eef miidhee mataan kiyya baay'ee na dhukkubee garuu baay'ee si yaadeera, baay'ee sin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Isin akkami waliin yaaddanii na yaaddanii? Kanaaf isin waliin xiqqoo dubbadhee waliin kominikeeshinisa yookiin kominikeetisa jedhan waliin haasofnee wanta jiru waliif qoonnee wanta keessa koo jiru isinitti himachuu yookiin dhaamsa wanta keessi koo yaade tokko isinitti dabarsuu barbaade daqiiqaa muraasaa fi isinillee akkasuma waan qabdan irraa naaf qooduu gara duubaatti hin jedhiinaa. Ofillee hin qusatiinaan isiniin jedhaa. Viidiyoo kanarratti nyaata aadaa Oromoo bareedaa kana daawwachaa anis immoo qabxiilee san tokko irratti waliin dudubbanna jedhee fideetii dhufeera jechuudha. Sa'aatii kanatti turtiin keessanii haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Tolee hordoftoota koo har'a wanti na isin waliitiin dudubbachuu barbaadu tokkoffaa nyaata hojjechuu, lammaffaa rifeensaa hojjechuu, sadaffaa barnoota garaagaraa
yookiin barumsa amantaa jechuudha. Kiristaanas haa ta'u musliima. Inni arfaffaan seenaa jireenyaa, inni shanaffaan immoo mudannoo muuxannoo jechuudha. Isa kana tokko tokko isaarratti gaafa dubbanne yeroo ammaa kanatti ijoollee baay'een chaanaalii mataa keessaniitiin banattanii jirtu jechuudha. Kanaan dura ijoolleen Oromoo keessumattuu shamarran keenya baay'ee gadi bu'u, baay'ee dadhabuutu turre. YouTube chaanaalii kana ofii keenya dhuunfaa keenyatti bannee irratti fayyadamuutiin irratti wanta beeknu hojjechuudhaa fi hirmaannaan keenya hin jiru jechuun nama dandeessa jechuudha. Amma garuu hamma tokko sochiin keessanii warraaqsi isin gochaatee jirtan YouTube chaanaalii kanarratti dhugaa anatti baay'ee natti tolaa. Baay'ee na gammachiiseetii jirtu jedhee isin abdachaatiin jira jechuudha. Ogeeyyiiwwan hedduutu jira. Baay'ee namatti toltu. Tamsaasni isin biraatiin gahaati jirtan baay'ee irraatii barachaatiin jira akka gootti jechuudha. Isinillee akkasumatti gammadaatii jirtu jedheetii yaada. Kanaaf ammallee chaanaalii walii keessanii jajjabeessaa, laayik waliif godhaa, sabiskiraayib godhaa, sheer gochuun immoo guddisaa isiniin jechuutii barbaada. Kanaaf wanti nani main point yookiin qabxiiwwan muraasa qabadhee dhufee fakkeenya nam tokko chaanaalii banee nyaata hojjechuu irratti hojjeta yoo ta'e, nyaata kan hojjetudha yoo ta'e, yeroo hundumaa akkaataa itti nyaata garaagaraa, nyaata aadaa keenyaa hojjetu nu biraatiin gaha yoo ta'e, abbaan chaanaalii sana koomentii jalatti nama sanallee gara fuulduraatti gaaffii akka hin taaneef maalan hojjedha akka jedhee sammuu isaa keessatti dhiphina keessan galleedhaaf jechuudha. Ogummaan isaallee beekumsi isaallee akka itti dabalamuufiidhaaf nutillee irraatii waa tokko baranna waan ta'eedhaaf yoo har'a shiroo hojjeteera ta'e borummoo waan akkasii nyaatuma keessaa gosuma nyaataa keessaa mee waan akkasii hojjedhuutii nu barsiisi. Akkaataa akkamitti hojjetama, maaltu barbaachisa, maaltu itti dabalama jedhaati koomentii jalatti barreessaa fi namni sunillee jabaachaatii dhufa, mooraalii godhachaatii dhufa jechuudha. Isin immoo irraatii barattu. Kanaaf koomentii jalatti jajjabeessaa deemaa isiniin jedha. Laayikii keessan immoo itti fufaa, namni sun immoo jabaate mooraaliidhaan wanta jiru isinitti agarsiisaa deema jechuudha. Akkasuma warri rifeensa hojjettanis akkaataa itti rifeensa hojjetamu chaanaalii dhuunfaa keessaniitii banattaniitu agarsiistu yookiin barsiistu yoo ta'e, rifeensa akkaataa akkamitti hojjetama, meeshaa akkamiitu nu barbaachisa, levelii meeqa qabaa, meeshaalee keessa gosa meeqatu barbaachisa rifeensa hojjechuudhaaf, akkamittiin gara hojii sanaatti gala, jalqaba baruu sana barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu daawwattoonni chaanaalii nama sanaatii koomentii jalatti barreessa. Wanta barbaadda, wanta gaaffii isinitti ta'u jalatti barreessitanii namni sunillee ogummaan isaa yookiin beekumsi isaa itti dabalamaa fi deema. Innillee waa hubatee waa baratee isiniin immoo isin barsiisaa deema. Akkaataa akkanaatti wal barsiisu yookiin walirraa baruu inni jedhamu babal'achaa yookiin dagaagaatii dhufa jechuudha. Kanaaf koomentii jalatti wal arrabsoorra, wal qeeqoorra, gadi wal qabu, wal goommachuu, waliin hafuurra waan akkasii otoo barreessitanii guddinni keenya dabalaatii dhufa jechuudha. Wal deeggarsi keenyallee baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan namatti tolu ta'ee argamaatii deema jechuudha. Inni sadaffaanii qabxiin ani qabadhee dhufe barumsa amantaa garaagaraa yeroo jedhu kiristaanni jira, musliimni jira, amantaalee baay'eetu jira. Maqaa isaanii yoon dha'u baadhee jechuudha. Isa kanallee akkaataa akkamiin macaafa qulqulluu yookiin kitaaba qulqulluu akkaataa itti dubbifatan, yeroo akkamitti akka sagadan yookiin salaata isa jedhamu, qura'aan akkamittiin akka dubbifatan, fakkeenya warri ortodoksii jechuudhaan illee xiqqoodha kan hin beeku. Wuddaasee maariyaam fa'aa kan jedhamu, የጸሎት መዝገብ kan jedhamu fa'aa tokko jira jechuudha. Isarraatii fa'aa dubbisan yeroo ጸሎtii godhantu jira. Isa kana fa'aa akkaataa akkamittiin akka warri kaan immoo sagaduu danda'an, yeroo sa'aatii isaanii eeggatanii akka isaan kadhachuuti danda'an, kadhannaatti illee akka isaan jabaachuu danda'an, warri waan akkasirratti hundooftanii chaanaalii mataa keessaniitii banattanii faarfannaa yookiin masmuurii garaagaraa illee gadhiisaatii jirtanii daawwattoonni abbaa chaanaalii sanaa immoo isa kana wanta gaaffii isinitti ta'e, wanta baruutii barbaaddan tokko namni suni tarii wanti isin baruutii barbaaddanii yaadni isaa keessa nama sanaa hin bullees ta'uu danda'a. Yeroo eeggates immoo gara fuulduraatti isin biraan ga'uu danda'a. Garuu yeroo sanatti isin wanta gaaffii isinitti ta'e koomentii sana jalatti yoo barreessitanii dhiphinaaf rakkina tokko malee yeroo barbaaddanitti abbaan chaanaalii sana irratti hojjetee isin biraatiin ga'a jechuudha. Isin irraa barattanii sheer gootan immoo hiriyoota keessan biraa yoo geessanii
walirraa baruu wal barsiisuu jechuun isuma kanadha jechuudha. Inni arfaffaanii seenaa jireenyaa gaafa jedhamu seenaan jireenyaa wanti barreeffamu hin jiru, wanti itti dabalamu hin jiru. Waanuma keessa dabartan wanta dhugaa dhalli seenaa dhugaarraa ka'e jechuudha. Wanta ofii keessaniitii keessa dabartanii biyya ormaa keessatti haa ta'u, biyya keessatti haa ta'u, yeroo barattan haa ta'u, yeroo hojii mana namaa hojjettan haa ta'u, ani yeroo akkasii akkasan ture garuu har'a sadarkaa kanarra hin jira jettanii koomentii jalatti illee yoo waliif barreessitanii waa baay'ee irraatii barachaatii deemna jechuudha. Bormaan hojjedheen chaanaalii kiyya irratti postii godha yookiin gadhiisa kan jedhanii ijoolleen erga chaanaalii bananii fa'aa addaan kutanii dhiisu jechuudha. Kanaaf isa kana ofirraatii hambisuudhaaf warri daawwattan koomentii jalatti wanta gaaffii isinitti ta'e hunda babarreessaa fi deemtu jechuudha. Kanaaf abbaan chaanaalii sanaa immoo jabaachaatii deema, guddachaa wal guddisuutti deemnaa jechuudha. Inni shanaffaa mudannoo muuxannoo nu jedhu namni dhalatee mudannoo dhabe hin jiru. Jalqabuma gara addunyaa kanaatti dhufuun keenyayyuu mudannoo dhageetti fudhadhanii akka kootti jechuudha. Kanaaf mudannoo muuxannoo inni jedhamu wanta si mudate wanta gaariin jira, wanti yaraa akkuma gaarii nama mudatu yaraanis nama mudata. Jireenya gaa'ilaa keessatti ta'uu danda'a, jireenya dhuunfaa keessatti ta'uu danda'a, gaafa barattan maatii keessan jidduutti ta'uu danda'a. Namni mudannoo hin qabne hin jiru. Isa kanallee dhugaa irratti kan hundaa'e ani bara akkasittiin ture, jireenyi koo akkas ture, maatii koo jidduutti bakka kanaatti naa tole, bakka kanatti naa tole, biyya ormaa akkasitti dhufe, akkasitti galee, kana keessan jira, jireenyi koo akkasittiin gaa'ila dhaabbadhee kan jedhu warri kanarratti xiyyeeffattanii fi chaanaalii mataa keessaniitti banattanii gara boodaarra geessanii dadhabdanii duubatti deebitan wanta dhugaa irratti hundaa'e yoo barsiistan warri jala jirtan immoo koomentii irratti yaada qabdan yoo barreessitanii fi wal guddisuu wal deeggaruun isuma kanadha isiniin jechuu barbaada. Har'a kan hin qopheessee sagantaa biraa yookiin waa biraa isin biraan gahuudhaafan ture. Haa ta'u garuu kanarraas waa tokko barattu jedheen amanaa. Kanaaf kan kana fakkaatanidha. Itti gammaddu na deeggartu jedheen yaada. Shamarran keenya keessumaa shamarran irratti xiyyeeffata YouTube chaanaalii keenya jedhee gaafuma duraayyuu isinitti meeraa isiniin hin jedha. Kanaaf koomentii irratti gaaffiis wal gaafadha, deebis waliif deebisaa, laayikii waliif godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayibii namarraan fudhatiinaa. Video gaafa laaltan jalqaba haga xumuraatti ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Haga ammatti waan na wajjiniin turtanii fi guddaa galatoomaa. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. YouTube channel kiyyarlee kan kollee naaf guddisaa ammallee laayik naaf godhaa. Video laayik osoo hin godhiin hin bayinaa isiniin jedha. Haga ammatti waan na wajjin turtanii fi guddaa galatoomaa. Lafa jirtanitti nagaa waaqayyo hunduma keessa wajjiniin haa ta'u. Bye.